jala akka darbuuf jedheeti nuyi de malee wanta biraa wanti ta'e badiin nurra ga'es hin jiru jedhanii jiru. Ammas erga filannoon darbee mootummaan tasgabbaa'e yookiin immoo isinin barbaade jedhee kan nu hiike jedhanii jiru. Kana haala jiru keessattiyyuu mana hidhaa taanee nuti filannoo sanaa biyyattiin waan keessa jirtu waraana amma deemaa jiru kana hordofaa turre achi keessaa. Egaa hunda caalayyuu biyyattii gara diimokiraasiitti deemti jedhamee filannoo sanaanii biyyattiin diimokiraasii keessa galti jennee otoo eegnu kunoo kana diimokiraasii keessa galti jennee otoo eegnu biyyattiin diimokiraasii keessa galuu otoo hin ta'in biyyattiin waraana keessa galte. Diimokiraasii dhiistee waraana keessa galtee jireeti. Achi diimokiraasiin kan waraana keessa galte kana achirraani waraanni kuni amma haala hin taaniin gaggeeffamaa jira. Akka jedhanitti kana keessatti egaa gara akka kana dhiyeessanitti amma waraana kana keessa galanii jiru. Waraanni kuni garaa baay'eedhaan gaggeeffamaa jira. Waraanni kuni dhaabachuu qaba jedhanii jiru. Waraanni kuni dhaabachuu qaba. Waraanni kuni dhaabatee karaa nagaatiin biyyattiin rakkoo fi furmaata laachuu qabdi jedhee jira. Sanarraan warra waraana kana karaa kamiiniyyuu deeggaru meeshaa waraanaa warra hidhattoota yookiin warra wal waraananii fi kan hidhachiisaa jiru hunduyyuu gocha isaaniirraa of qusatanii karaa biyyattiidhaa fi karaa nagaa ittiin barbaadamu yaa barbaadanii jedhee jira. Sanaan alas uummanni biyyattii sabaaf sablammiin uummanni biyyattii hundi waan amma ta'aa jiru kana akka mormuu fi waan amma ta'aa jiru kana akka sirriin taanii akka hubatuu fi mormii isaa karaa nagaatiin akka gaggeeffatu godhee jedhee jira. Achi hunduma caalaa sana wajjiniin qabxiin isaan kaasanii artistii keenya beekamaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuusaa baay'ee gaddinee jirra. Egaa ajjeechaan isaa kuni haga ammaa haalaan qoratamee wanti uummataaf ibsamee hin jiru. Uummanni garuu akka ajjeefamu eenyutu ajaja kennee maaliif ajaja kennanii akkamitti ajajni kuni ba'ee kana qoratamee uummataaf ifa ta'uu qaba. Uummanni beekuudhaa fi mirga qabaa jedhanii jiru. Achi Oromoo biyya keessa jiranis biyya alaa jiranis asumaan galateeffatanii jiru waan qabsoo isaan geggeessanii fi akka isaan hiikaman gochuu isaaniitiin. Egaa kana ibsii isaan baasanii ibsa kana wajjin wal qabatee yaada garaagaraatu ka'aa jira. Gara tokkoon Jawaar fa'aa ammallee qabsoo hidhannootti hin amananii qabsoo hidhannootti amanuu otoo hin ta'in qabsoo karaa nagaatti amanuu qabsoon karaa nagaa gufateera yookiin kufeera kan jedhu namoonni tokko kan kaasan jiru kuni dogoggora. Duraan dursee qabsoon karaa hundumaan gaggeeffamuu qaba. Qabsoon karaa hundumaan gaggeeffama. Qabsoo tokko qofatu nu baasa kan jedhu dogoggora. Karaa nan ilaaluun qofa yoo laalte kan jedhu namni dogoggora yookiin karaa nan deemu qofa yoo deemte milkaa'uu dandeessa kan jedhu dogoggora. Karaan lamaaniyyuu ni baasa. Karaan lamaaniyyuu wal deeggara. Karaan lamaaniyyuu wajjin deemuu qaba. Kanaaf iddoo kanatti iddoo Jawaar fa'aa otoo taatanii ilaaltanii waan isaan har'a baasan kuni sirriidha. Waanuma isaan irraa eegamudha. Duraan dursee har'allee mana hidhaa dhiphaa keessaa mana hidhaa bal'aatti ba'an malee firiidamii hin qaban ammallee akka barbaadanitti waan barbaadan jechuu hin danda'an. Sanaan alas waan tokko hubachuun nu barbaachisa akka sabaattis akka keessattuyyuu warri gaggeessitoota siyaasaa deebii immoo uummannis dhimmi keessattuu waa'ee siyaasa kootii fi nan dhimma na ilaallata kan jedhu waan tokko hubachuu qaba. Qabsoon hidhannoo kan gaggeeffamu yoo qabsoon karaa nagaa iddoo dhabeedha.
Qabsoon karaa nagaa sun yoo iddoo dhabe yoo karaa nagaatiin qabsaan sun tasuma karaan haalli uumamneef taananii qabsoon hidhannoo ni gaggeeffama. Qabsoon hidhannoo kan gaggeeffamu tokko qaama dide sana aangorraa buusuuf yoo ta'u gama biraatiin immoo qaamni dide sun jalqaba aangorraa buusuudha otoo hin ta'in qaama dide sana dirqisiisanii qabsoo nagaatti akka aman gochuudhaaf. Sirna dimokiraasii yookiin immoo mirga namaa akkasumas mirga garaagaraa kana akka mormitoota fa'aa walumaa galatti waan political space akka banuudhaaf kanaaf qabsoon hidhannoo kan gaggeeffamu. Kanaaf qabsoon hidhannoo even qabsoo hidhannoo gaggeessaa gamnummaan maaliidha addunyaattis akkamitti communicate gochuu qabna waraanni ofirraa kaasnaa otoo hin ta'in waraanni nuti waraanatti kan galle dirqamneeti ammallee taanan karaa nagaa hin banama taananii nuti karaa nagaatti deebi'uudhaaf qophiidha jennee addunyaatti himachuu qabna. Akkas afaan akkasiiti kan fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf warra TPLF yoo ilaaltanii jettanii yeroo hunda Abiyyi dirqisiisne karaa nagaatti deebisna. Aksanidha kan isaan jedhan. Malee karaa nagaa hin baasu, karaa maaliin hin baasu yoo isaan jedhan hin dhageenye. Maaliif kuni kanarratti mataa wal cabsuu hin qabnu. Keessa keenya hundi keenyayyuu kan amannu beekna. Keessi keenya eenyuyyuu kan amanu beekna. Kanaafi kanarratti mataa wal cabsuu hin qabnu. Qabsoon karaa nagaa nyaatamee jira, maal ta'ee jira, badee jira, waa'ee isaa nutti hin kaasina. Afaan dippiloomaasiis baruu qabna. Afaan addunyaan dubbattus baruu qabna. Reetorikaa lillee ta'u. Even itti amanuu abaannu garuu afaanini nuti dirqamneeti nuti nageenya dursina jedhamuu qaba yeroo hundumaa. Nageenya dursinaa qabsoo karaa nagaa yookiin immoo nageenya dursinaa Abiyyi nageenya sanatti hin amana taananii yookiin dirqisiisnee harka kennisiisnee karaa nuti barbaadnu sanitti akka galu goone jechuun barbaachisaadha. Sanaan alas isa National Dialogue jedhamu sana keessa ammatti haalli jiru hirmaachuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Garuu ilmi gamni isa argatee qabatee kan boo'u waan jedhamutu jira. Kanaaf akka ta'e ta'anii akka hamma danda'ame dhiibbatanii keessa galuun barbaachisaadha. Dhiibbatanii keessa galanii achiin booda waan jiru sana expose gochuun yookiin waan jiru sana jalaa fashaleessuun barbaachisaadha. Sana jechuun garuu dhiibban suni hanga qaba. Hangi dhiibbatanii seenan suni hanga qaba. Yoo amma tokko garmalee dhiphoo ta'ee eenyuyyuun seessisu ta'e akka filannoo sana yoo ta'e keessaa hafuun barbaachisaadha. Filannoo sanarra fooyyee qaba ta'ee hamma tokko hirmaachisaa ta'e fakkeenyaaf amma warri hidhannoodhaan ala jiran sun yaa hirmaatan. Waan tokko amma inni guddaan ulaagaan ittiin safaruu dandeenyu warra bosona jiru sana marii wajjin godhamee negotiationiin ceasefire ta'ee achiin booda yoo isaanis dialoogii kanarratti hirmaatu ta'e hirmaachuun gaariidha. Tokko ta'anii wal mari'atanii qaamni hundi egaa kana keessa negotiationii baay'eetu jira. Sanaani kan itti adeemamuu qabu. Garuu asuma achi hin ta'u jedhanii dhaabuun yookiin immoo waan hin milkoofne jedhanii abdii kutachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Kanumaan gara oduu itti aanutti deemna. Oduu itti aanuun WBO'n injifannoo argadhe jedhee jira. WBO'n injifannoo argadhe kan jedhee godina Shawaa Dhihaa keessatti kan godina Shawaa Dhihaa keessatti kan socho'aa jiru akka achi nu erganitti egaa WBO'n injifannoo ajaa'ibaa kibba lixa shaggar aanaa ammayyaa
ona daallee daakii keessatti waraana PP kallattii hedduun itti dhuftee daaraa gochuudhaan injifannoo ajaa'ibaa galmeessisee jira. Kibba lixa shaggar magaala Waliisootti namoonni hedduun kan wajjiniin egaa hedduun sababaa tokko malee hidhamaa jiru. Kuni ABO deeggartuu WBO deeggartuu jechuudhani gara aanaa ammayyaa kanatti yoo deebinu kan achitti waraanni biyyattii kan du'anii 52 kan madaa'an immoo 202 jedhamee jira. Meeshaa hedduus akka booji'aniidha kan nutti himani. Kanaan egaa iddoo biraattis akkasuma waraanni garaagaraa geggeeffamaa jira. Waraana cimaatu geggeeffamaa jira. Gara biraatiin hidhamtoonni siyaasaa kan hiikamanii abbaan alangaa waan isaan hin barbaanneef jedhamee jira. Egaa kuni maaliif hiikamaniin kuni sababni maaliif hiikamanii kuni hunduu guyyuma guyyaan jijjiiramaa jira. Guyyuma guyyaan kan kolfaataa jira. Duraan dursee Abiyyi aanatu hiikee aanatu dhiifama godhee fi jedhee xalayaa barreessee ture. Mootummaan itti amanee dhiifama godhee waan mo'ataa ta'aniif nuti jedhee achiin booda dubbiin harkaa baddee hundumtuyyuu itti iyyee ati aangoo maalii qabdaa kan hiikte aangoon sii kenname maalidha jedhanii gaafa gaafachuu jalqabanii isa dhiisee mootummaatu kana godhee jedheeti mootummaadha kan kana murteessee jedhee Geediyoon ibsa akka kennu godhee jira. Har'a immoo manni murtii ibsa kenneeni abbaan alangaa hin barbaadu jedhee jira. Abbaan alangaa hin barbaadu waan jedheef ammaan achi mana hidhaatti tursiisuun hin barbaachisu yakka biraatiin waan hin himatamneef jedhe. Tole abbaan alangaa maaliif hin barbaadu jedhee deebiin hin jiru. Abbaan alangaa amma gahee hin barbaadu eega jedhe hanga ammaa mana hidhaa kan turan kanaafuu maal jedhu. Yoo haga ammaa akkamitti barbaade amma immoo akkamitti hin barbaadu jedhe. Yoo jarri kun yakka hojjenne jechuudha. Hin barbaadu jechuun yakka hojjenne yookiin immoo yakka hojjetan jedhamee ittiin himame sana hin raawwanne ragaan hin argamne waan isan baasneef jedhe. Kanaaf abbaan alangaa itti gaafatamuu qabu. Kanaaf nama sababa gahaan ala yookiin immoo himannaa gahaan ala wanta barbaachisu gahaan ala namoota kana mana hidhaatti ji'a 18 uguruun isaa suni isan gaafachiisu kuni dogoggoraa miti lubbuu namaatti taphachuu miti waa meeqatu bade sana kanaan. Kanaaf qabeenyi uummataa qisaasamee jira. Qabeenyi mootummaa qisaasamee jira. Badii guddaan ga'ee jira. Namoota hidhaman irratti maatii hidhamtoota irratti badii guddaan saayikooloojikaalii waan baay'ee miidhaa baay'een ga'ee jira. Kana hoo maalidha deebiin isaa? Maalidha kana kun hundi gaafa ga'u biyya seerri jirudha. Biyyi seerri jiru taanani abbaan alangaa kanaaf itti gaafatamuu qaba. Maaliif waan durumaayyuu waan hin taaneen isaan himatee isaan hidhee amma immoo hin barbaadu waan hin jedheefi jedhee jira. Kanaaf egaa hin barbaanne dura akkamitti barbaadeen explanationii guddaa qaba kuni. Kanaan Abiyyi egaa protect gochuudhaaf wantichi akka Oshoon jedhe sanii soba tokko sobduu soba tokko dhoksuudhaa fi soba 100 sobduutti galee. Gama biraatiin Abiyyi Bahardaar jira. Abiyyi Bahardaar dhaqee Bahardaarii walitti qabee kadhachaati kan jiru. Waan amma deemaa jiru kana keessattuyyuu hidhamtoota siyaasaa kana akkamitti akka gadhiisise kan dubbachaa jiru. Egaa kanaanii Abiyyi warra Amaaraatiif kan gabaasa kennaa jiru jechuun ni danda'ama. Kana keessatti waan Baayiden jedheeni akkasumas waan Feeltumaan jedheeni isa kana sirriitti ibsaa fi jedhamee yaadama. Kanaan egaa qalbii isaa nyaachuudha, kadhachuudha. Kanuma keessa na dabarsaa sana booda waan hundumaayyuu hin raawwannaa jedhee kadhachuudha garasitti akka deeme kan dubbatamaa jiru. Kuni hin baasamoo hin baasuun ganaadha. Haa ta'u malee warri kuni ammumarraa fokkoruu jalqabanii jiru.
dhimmi walqaayitii yaada odeessu malee wanti qabatamaan tokkoyyuu hin jiru jedhanii jiru. Keessattuyyuu Malaakuu Allebal jedhamu ministeerri daldalaa innis uummata Amaaraa miliyoona tokko walqaayit keessa jiru waggaa 47 fi ganii baay'ee miidhamaa ture. Diinatti yookiin immoo bineensatti kennee kan bahu hin jiru. Kanaafi kanaa yaadda'inaa jedhee jira. Gama biraatiin Ageenyoo Shaagaris waanuma akkasii jedhee jira. Kana jechuun hin jiru jechuudha. Ammallee taanan waa'een waliigalteerra akka hin gahin kan nutti agarsiisudha. Kanuma wajjiniin oduu ittaanutti deemnaa. Oduun ittaanu Awwaluu Abdii gabaasa caffeedhaaf dhiyeessee jira. Awwaluu Abdii har'a gabaasa kana kan dhiyeessaa ture. Gabaasa kana yeroo dhiyeessu Awwaluu Abdii arrabsaati kan oolee keessattuyyuu malaammaltummaan dagaagee jira. Malaammaltummaan akka malee dabalee jira. Malaammaltummaan waan dabalee fi malaammaltummaa kana dhaabsisuu qabnaa jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiranii. Kan gabaasa kana dhiyeesse fi gabaasi kuni maaliif Awwaluun akka gabaasuun barbaachisee hin beekamu. Egaa akka seera biyyattiitti akka seera biyya kanaatti yoo pirezidaantiin jiraate yoo hin jiraanne yookiin biyya alaa yookiin yoo dhukkubsatee jedhee inni gabaasa. Ittaananii pirezidaantiin hin gabaasa. Ittaanan pirezidaantiin gabaasee caffeedhaa fi yaada jiru dhiyeessuu ni danda'a. Haa ta'u malee caffeeni kan bakka buuse pirezidaantiin naannoo jira. Shimallis Abdiisaa jira. Shimallis Abdiisaa otoo jiru Awwaluu Abdii dhiyeessuun isaa maaliif akka ta'e gaafii nutti uumee jira. Isiniifis gaafiidhumaa garuu tilmaamuun ni danda'ama. Diddaan babal'achaa akka jiru isinitti himeen jira. Diddaa sanarraa kan ka'edha ta'uu danda'a. Kana duras isinitti himnee jirra. Shimallis miidiyaatti akka hin baane dhorkamee jira. Kanaafi kuni miidiyaadhaan gaafa darbuudha. Hunduma caala immoo egaa Awwaluu Abdii waan inni jedhu tokkoon isinitti himu. Isin dhageesse. Kun akkana jedhe. Ogeessota daban waan beekaniif yeroo isaan dhufan meeshaa jiru jedhanii dhoksuu kunniin dursanii naamus hojichi gaafatu. Eeganii deemuu baay'ee rakkoo ta'uu isaati. Kan biraa very strict ta'e kan dhufe odiitii galiiti. I think waajjirri galii oliitaroota qaban fakkaatee isaanis to'achuuf waa gochaa jiru. Odiitii gaggeessanii abbaan qabeenyaa miliyoona baay'ee odoo kaffalu qabu lakkaaniif dareera waan sanii gadi buusanii almost yoo achirra dhaabbannu hagam galii keenya buuraa jirraa waan biraati. Sanillee warra galii waliin gaaf tokko mari'anne seera baasanii odiitii tokko kan godhe deebi'anii akka irra deebi'anii hojjetan kaasanii jiranii inni hojimaata gaarii. Tilmaama galiiti keessattuu qurxu dura. Maal kaasan gabaanuma tokko keessa oolan uma tokko hojjetan almost humna wal fakkaataa qaban. Kaan irratti kuma baay'ee fe'an kaan irratti immoo gadi buusanii fe'an. Kan biraa bittaa mootummaatii bittaa baay'inaa waan beektaniif keessattuu naannoo Salmaasii baay'ee rakkoodha. Manneen murtii sadarkaa jiran irratti mana murtii teennee walii wajjinneera mana murtii waliin kanan. Tokko ragaa sobaatiin murtii kenne otoo argan otoo dhaqan. Kan biraa murteen kennamu kutaalee hawaasaa keessattuu firummaa hiyyeessa dureessa jidduutti loogii uumaa kan jiru ta'u. Keessattuu tiraafikaa qulqulleessee sirreeffachiise. Kanaaf kunniinis rakkoo konkolaachistoonni keessattuu akkaataan ayyama itti kennamu. Manatti dhufaa dhallee otoo illee inni namni manatti dhufaa jira ayyamni hojjettuutti galtee argamu. You have to give then inni dhufa hin argamu. Kan dhokatti sun hin argamu. Ijaarsa seeraa dhalaadha.
magaalaa baadiyyaa gidduutti lafti walharkaa hin fuudhamne jirti. Jarana namni baadiyyaa jirtullee boru kantiibaa magaalaati. Warri adda kantiibaa jirtullee boru kantiibaa bulchaa baadiyyaa saniiti. Keessaa akka fifilindi edadayyee jedhaman way bulchaa way kantiibaa adonna. Kadang shimal gabaasa pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan jedhame itti fayyadama afaanii mataa isaatiin ulaagaa tokko ta'uu qaba. Namni tokko kan dubbatee nama amansiisu ta'uu qaba. Iddoo kanatti afaan sadi walitti laaqanii afaan sadi dubbachuu jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoon danda'uudha moo afaan Amaaraa nan danda'aadha moo afaan Ingilizii nan danda'aadha moo maal jechuudha kun? Kana kun egaa hagam akka namni kun gadi bu'aa ta'edha. Keessattuu mee ilaala mee amma kuni jecha tokko jecha afaan Ingilizii afaan Amaaraa itti makuun waanuma jiru. Akkamitti seentensii hima tokko fidanii afaan tokko keessa danqaranii galchuu? Akkasuma warra eegee bulchaa jiru. Perfect yoo nuka ta'uu jira. Ani kaasaan jira. Injifannoo adda achi jiru mana fincaanii qulqulluu itti dhaqee fincaanu qofa. Amma kanuma mana iyyoo manne kadhannee kan hojjechiisuu hin dandeenye. Mana iyyoo manne kadhannee. Wayyaalee nyaatee biyyaa balleessee jira waan ta'eef. Nullee wanni nyaannee hin jiru. Haala simannaa tajaajilamaa abbaan dhimmaa bara gooftaa. Kanaafi kana dhagaa'ii OBN jala dhaqaa tolaalaa hundumaaf iyyuu tokko kan nuti isinii dhiyeessinee fi garaagarummaan isaanii ifataa akka dhufee fi akkuma isiniin jenne waan jechaa turre sun Shimallis akka miidiyaatti dhiyaanneen suni dhugoomaa akka jirudha. Kanaafi Shimallis otoo biyya keessa jiru ittaanaan pirezidaantiin gabaasa caffeef dhiyeessuuni waan hin barataminidha. Garuu amma pirezidaantiin Awwaluu Abdiiti jechuudha. Shimallis Abdiisaa maqaa fi achi jira malee Shimallis Abdiisaa bakka jiru hin beeknu yookiin jimaasaa qamaa oola. Jimaas daldala waan jedhameef egaa'ii. Kanaafi kanuma hubadhaa lammaffaa fayyadamaa afaanitti. Oromiyaan bulcha jecha gara tokkoon inni sin kaasa waa'ee afaanii. Afaan Oromootiin tajaajila afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromooti jedhamee otoo jiru afaan biraatiin waan hundi kan qophaa'ee jiru jedheeti kan inni dubbatu. Ofii isaati immoo akkasitti yeroo as keessatti lakkaa'in jira yeroo 10 oliidha kan inni hima fida. Hima ማለት ምን ማለት ነው jedha fide. Jechuun otoo afaan Oromoo dubbatu afaan Amaaraa switch godhee jechuudha. Kuni baay'inaan yoo psychology afaanirraa gaafa laallee jennu yeroo baay'ee psychology an afaan Amaaraa nan danda'a. Namni afaan Amaaraa danda'u immoo nama beekadha, nama xinnoo barateedha, bareedha. Psychology jedhu san of keessaa qaba. Kanaafi implied meaning ergaan inni dabarfachaa jiru an afaan Amaaraa sirriitti hin beekadha waan biraa miti. Unconscious mind keessa jira kun conscious miti. Yeroo dubbatu inni iyyuu hin beeku. Otoo hin beekin dhaqee dhufaa garuu ergaan isaa kan darbuu barbaade kana hin fooyya'u namni fooyyessu jiraate garuu fedhii fooyyessuu hin qaban. Sanaani pirezidaantiin Amaaraa nuti tokkummaa keenya eeguu qabna. Tokkummaa keenya warra nu diiganii wanta nu diigan irratti xiyyeeffachuu hin qabnu. Kanaafi tokkummaa keenya qabannee gara waraanatti deemuu qabna jedhee jira. Kanaafi mootummaan naannoo Amaaraa waraanni akka hin dhaabannee fi waraanni dhaabachuus akka hin dandeenye ganaa waraanuudhaaf qophii akka qabanii kanaaf uummanni akka qophii ta'uu waamee jira. Waamicha dhiyeessee jira. Kanaafi amma rakkoon keenya yookiin immoo wanti nuti gochuu qabnu namoonni kun maaf hiikamanii maaf hiikamuu didanii otoo hin ta'in kan irratti xiyyeeffachuu qabnu maalidha kaayyoo keenya akkamitti bakkaan keenya tokkummaa keenya akkamitti cimsinaa jedhee jira. Kanaaf egaa naannoo Amaaratti diddaan jiraachuu hin oolle sirriitti diddaa guddaan jiraachuu hin oolle. Kanaaf kana jala buunee hordofnee isinitti himna.
Gama biraatiin boordiin filannoo warra filannoo geggeessee fi raawwachiisee fi mindaa kaffaluu didee jira. Egaa biyyattiin hagam rakkoo keessa akka galte kanarraa hubachuu dandeessu. Warri filannoo raawwachiisan suni filannoo dhumaa akkuma raawwachiistanii kennitaniin booda kaffaltiin isinii raawwatama jedhamanii ture. Haa ta'u malee kaffaltiin haga ammaa hin raawwatanii akka hin raawwatamanii fi reediyoo tokkotti himanii jiru. Kanaaf immoo maaliif akka hin raawwatamnii fi boordiin filannootti bilbilanii gaafatanis boordiin filannoo bilbila hin kaasanii jedhamee jira. Kun egaa rakkoo biyyattiiti. Rakkoo amma uummatarraa dirqama qarshii funaananii achiin booda hojjetaa mootummaatiif iyyuu kafalaa akka jiranidha. Hojjetaa mootummaatirraa kutanii hojjetaa mootummaatirraa akka kafalaa jiranidha kan dubbatamaa jiru. Kan oduun keenya dhumaa Obasanjoon Maqalee ture. Obasanjoon kaleessa Maqalee deemee Maqalee warra Tigraay Dabratsiyoon wajjiniin mari'atee jira. Dabratsiyoonii fi namoota naannoo Dabratsiyoon jiran wajjiniin mari'ateera. Marii gaarii akka gaggeessedha kan dubbatame. Kanaan egaa wanti walii galame jiraachuu hin oolu. Waan kana nu raawwadha jedhanii kanaan isaanis Obasanjoodhaan inni jalqabaa fi amma gaafiin gara Tigraay ka'u keessattuu haleellanii diroonii haa dhaabbatudha. Haleellan diroonii dhaabbachuu qaba. Haleellan diroonii hin dhaabatu uummanni nagaa akkasitti dhuma taananii rakkoo guddaan uumamuu danda'a jedhaniiti. Obasanjoonis tolee jedhee nan amansiisaa jedhee akkuma inni Maqaleedhaa ka'eenii dirooniin ergamtee dirooniin suni har'aa dirooniin bobbaatee tarkaanfii fudhatteeni nama 17 oltu ajjeefame iddoo Maayis Abrii jedhamutti uummanni nagaa 17 oliitu ajjeefame jedhamee jira. Kun egaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Yeroo hundumaayyuu akkasitti uummanni dirooniidhaan dhumuun kun waan hin malleedha. Garuu kan argaa jirru waanuma akkasiiti. Kanaaf tarii humna Abiyyi olii ta'eeti moo yookiin immoo Abiyyumatu beekaa waan kana itti amanaa jira kan jedhu gana gaafiidha. Garuu dubbiin kun haala kanaan deemee jennaani yoo keessattuyyuu eeganii dadhabanii jennaani dubbiin kun gara biraatti deemuu danda'a. Warri amma Abiyyi kadhatan kunis yeroo hunda kadhatanii takka kadhatanii inni didee jennaan achiin boodatti garagaruu danda'u. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya.